Haay hordoftoota kiyyaa jira jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo ala bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu akkami jirtu jiruuf jireenya akkamii hojiin akkamii hunduu bareedaa anis nagaa kootti galanii gooftaatti haa tolu isinis baga jiraattanii baga nagaa keessan taatanii baga eegamtanii yeroo sa'aatii kana geessanii isiniin jedha. Har'a wanti isiniin jedhu osoo haasaa kiyya hin jammariin dura warroonni chaayinaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina warroonni immoo maatii koo taatan immoo laayik sheer godhaatii ergaa kana naaf qaqqabsiisaan isiniin jedha na jajjabeessuun warroonni na jajjabeessaa jirtan warroonni laayikii sheerii naa gochaa jirtan galatoomaan isiniin jedha warroonni immoo koomentii barreessitanii jabaadhuu hojii akkasii dhuma ittiin uufuu fi jettan immoo galatoomaan isiniin jedha naaf jiraadha. Wal malee maal qabnaa anis isin malee maalan qabaa isinis ana malee maal qabdu isiniin jedha akkami jirtu nagaa keessanii torban akkamiin darbee guyyoonni akkamiin darbanii anis xiqqoo samuun kana badeetanan jira maaliifan bade jennaanii xiqqoo mana oolaan jiru dhimma wayitiifan iddoo tokko deddeemaa jira jechuudha amma dhimmicha sanaa asirratti dubbachuus hin barbaadu. Wanti isiniin jedhu kanaafan bade malee waa biraatiif miti kanan badee jira nagaa kootii nageenyi keenya anis abbaa manaa goos nagaa keenyadha maatiin keenyas hundiyyuu nagaadha galanni gooftaatti haa tolu isa yeroof sa'aatii kana nu eegee galanni waaqayyo keenyaaf haa ta'uun isiniin jedha. Warri haaraa taatan sabiskiraayib godhaatii ishee gurraattii sana tuqaan isiniin jedha daawul milikitii jedhamti yeroo daawul milikitiin amaariffaan egaa oromiffaan hin beeku inni kana isiniin jedhu har'a wantiin dhufee fi ijoollee tokkotu gaaffii tokko na gaafataa jirtu jechuudha gaaffii keessanis immoo isiniifan deebisaa jedhee tanan viidiyoo xiqqoon hojjedhaaf jedhee tanan dhufeen isiniin jedha innis immoo waa'ee maaliiti waa'ee lafaati. Namoonni tokko waa'ee lafaa bittaa lafaa na gaafatanii jirtu. Lafti meeqadha meeqaan argamaa jettanii jirtu. Inni lafti akkuma iddoo katamaa karaa xiqqoo baadiyyaa ta'etti gatiin isaa akkasuma wal caala jechuudha. Inni sirriitti seera qabeessa ta'ee kaartaa pilaanii qabu. Miliyoona 1.5 waan akkasii jedhama jechuudha kan lafti duwwaan jechuudha kan immoo akkasuma seera qabeessa hin taane booda garuu seera qabeessa ta'a namarraa kan bitattan keessa gabaree fa'arraa warroota tokko dallaalonni tokko immoo lafa bitanii deebisaniitu gurguru jechuudha. Isaan akkasiirraa immoo lafti yeroo ammaa kana akkuma daandii yoo karaa lafa bitattan sanatti yoo daandiin karaa ganaa baa ta'ee yoommoo kan bahe immoo yoo ta'e ammanuma gatiinsa wal madaalaa jechuudhaan inna lafti amma 300,000 400,000 in argama. Lafa immoo kana immoo wanti isinirraa fudhatu hin jiru seerri isinirraa fudhatu hin jiru. Lafa kana bitattanii jennaan daftanii waraqaa eenyummaa ganda sanaa iyyata galfattanii ani jiraataa ganda kanaati jettanii lafa sanarratti waraqaa eenyummaa baafattanii ibsaas taanaan bishaanis taanaan waan akkasii daftaniiti irratti gashitu jechuudha. Waan kana immoo irratti raawwattanii gashattanii jennaanii seera qabeessa isiniif ta'aa jechuudha. Booda mootummaan seera qabeessa isiniif godha jechuudhaan. Inna lafti akkuma iddoo jireenya katamaa yoommoo xiqqoo ishii karaa daandiirraa xiqqoo waan keessa galu yoo ta'e immoo birrii 300,000 argamuu danda'a. Kan immoo manni tokko irratti ijaaramee gurguramus immoo hin dhabamu jechuudha. Manuma mukaan jechuudha dhagaadhaan osoo hin taane warri inni akka dhagaadhaan bitamu birriinsa asii miti. Kanaafuu obboloonni koo warri biyya arabaa jirtan immoo jireenyi biyya arabaa ammana miti waan ta'eef mana dhagaa bituun ni ulfaata yoo isiniif danda'ama ta'ee amma kara kana kara Finfinneetii kara Keellaa Ashawaa Meedaa
waan akkasii lafti in argama garuu 300,000 jedhu malee lafti in argama jechuudhaan waan akkasiitiin argachuu dandeessu. Kara biyya immoo hin beeku. Lafti yeroo ammaa mana gaditti waan argamu nan fakkaatu jechuudha. Akkasiin amma kanaan hin argattuun isiniin jedhaa hordoftoota koo biyya keessaa biyya alaa jirtanii warroonni lafa bitachuus barbaadan yoo jiraattan keessaan na quunnamtanii natti dubbachuu hin dandeessu. Ani isiniif nama waan akkasii kana isinitti gurguru kana waliin sin aganaanyuu nan danda'a. Isin maatii keessan maqaa keessaniinis yoo ta'e maqaa maatii keessaniinis yoo ta'e namni sun dhufee nuti aganaanyee lafa kana bitachuu hin dandeessuun isiniin jedhaa. Warroonni yaada akkasii fedhii akkasii of keessaa qabdan naa bilbila koo nan kaa yeroo baay'een isiniin jedhaa. Warroonni immoo gaaffii biraa qabdanis immoo na gaafadhaa. Kan biraa immoo maalan jechuu barbaade maangoo kana maangoo nyaadheen as keewwadhee jira jechuudha laala. Maangoo nyaachuuf hin taa'aa jira jechuudha. Sumana viidiyoo xiqqoon hojjedhaa fi jedhee tanan dhufee warroonni waan biraas gaaffii biraas qabdan na gaafachuu dandeessu. Maangoon immoo yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti baay'ee wanni ta'aa jira. Yeroo isaatii ba'aa jira. Baay'ee hin bishaanne garuu beekuma akkas dheedhii kana bitadhee yoo bishaate xiqqoo yookiin raammoo qabaachuu danda'a jechuudha. Innaa kanas niin jedhaa kottaa isinis maangoo nyaadhaa. Hordoftoota kiyyaa warroonni immoo gaaffii biraa qabdan immoo gaaffii na gaafachuu dandeessu. Mana immoo irraa qabaachuun akkuma carraati. Kan mana irratti immoo ijaaranii gurguruu barbaadanis jiru. Mana sirriitti kan ta'e osoo hin taane manuma xiqqoo irratti kan ijaaranii manichaa fi laficha sana faana gurgurachuu barbaadan hin jiraatu jechuudha. Inna maaliifuu warroonni fedha akkasii yaada akkasii of keessaa qabdanii na dubbisaan isiniin jedhaa. Isin maatii keessan waammattanii lafa kana bitachuu osoo barbaadan nama faana taga nama bakka koo bu'ee akkanatti naa bitaa akka kootti anaan na wanni ta'a warri jetta yoo jiraattanii kara keellaa fi shawaa meedaa waan akkasii yoo barbaadan nu quunnamaan isiniin jedha. Hordoftoota koo ijoolleen keessuma biyya arabaa jirtan lafa bitadhaa. Lafti baay'ee barbaachisaadha. Lafti har'a yoo birrii 300,000 400,000 yoo bitattanii jettanii wanni ta'uu danda'a jechuudha. Booda dabaluu danda'a. Lafti iddoo sanatti dhaabbatee hin argamu. Lafti yeroo ammaa baay'ee waddadeetu jira jechuudha. Yoo lafti immoo yoo bitatan uumaa tokko miidhaan qabu qorqorroo irratti haxxarattanii gibbii irratti godhattanii ollee mana irratti ijaarratu baattan irratti akkasittiin godhattanii taa'uu dandeessu. Booda yoo barbaadan hin gurgurtu yoo barbaadan irratti ijaarrattu isiniin jedhaa. Hordoftoota kiyyaa viidiyoon koo har'aa kanumadha. Na dheedhiidha kuni. Warroonni fedha akkasii qabdan yaada biraa immoo qabaattan koomentii naa barreessan. Koomentii keessan ilaalee sanan immoo yaada keessan isiniif deebii jechuudha. Galatoomaa. Warroonni haaraa taatan subscribe godhaa. Warroonni kaan immoo share like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa bye bye. Jabaadhaa nagaa keessan ta'a.